السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا. كبجمت في دعوتك هنا بقى نجاين غير channel لكن رفتني سنين جنة يقعد يوتنا وكنترول بكنا كيسا باي تكو channel لكنا رايو كميديا كنا رابنه شغال غرغرات نو فلتة سنين جتشو بربادا odeeffannoo guyyaa kanaatiin ammoo taateewwan jechuudha wanta barbaachisu isinii qabannee dhiyaanne yookaan ammoo namni keenya beekuu qaba jennee isiniif finne keessa har'aan tana akkuma beekamu lolli magaalaa Gazaatii fi Israa'eloota jidduutti deemaa jiru guyyaa yookaan bulii 40 wayi lakkoofsisee jira jechuudha haga ammaa kanatti ruuhiin nama haga ammatti dhume gara 10,000 wayiitiin herreegamaa jira yookaan shallagamaa jira akkasuma namoonni madaawwan gara 20 yookaan ammoo 10 wayii akkasuma illee jedhamee dubbatamaa jira. lolli akkuma itti fufetti jira jechuudha Israa'eel Ameerikaan karaa lafa jalaatiin deeggarsa Israa'eeliidhaaf gootu akkasuma mul'ifteellee dhoysiteellee waan godhaa jirtu godhaatuma jirti jedhamee dubbatamaa jira garuu haga awwalaa haga yeroo awwalaatiif yaaddesan hanqattu malee jechuudha maaliif biyyoonni Awurooppaa kanaa fi Eeshiyaan kun jechuudha yaani biyyoonni addunyaa irra hedduun hiriira balaaleffannaa hojii Israa'eeliin itti jirtu kana duguwwa sanyiidha miidhaa isiin Islaama Falastiin irraan gahaa jirtu kana namoonni hedduun hiriira bahaa jiran jechuudha balaaleffataa jiranii hattan mee koongireesii Ameerikaa keessatti jechuudha yaani mana marii bakka bu'oota uummata ka addunyaa keessatti jechuudha balaaleffannaa kanarraa isaan hojii kana jechuudha lola kan Israa'eeliin dhaabuun qabdu jechuudha yaada akkasii fidan mannummaan koongireesii Ameerikaa kunuyyuu hagamta haga warrabbashaa jiru jechuudha isaanummaan hagamta haga wal dura dhaabbataa jiran viidiyoo itti aanu kana keessatti isin daawwachiisa. Committee will be in order. Kunu akkuma amma argaa jirtan kanatti haala kanaan wal dura dhaabatanii walitti jechuudha hagana takka namni jira jechuudha maashaallah wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa wanni garii maali namummaan islaamaa dubbatu uummata kana keessa yookaan waan jiru nutti fakkaatu turee jirra we will remove every single person who disrupts the committee. wareeguu gabu takka yaadu jechuudha hagas takka if kennu akka amma argaa jirtan yookaan viidiyoo kana daawwattan sanitti jira jechuudha alhamdulillah jennaan. Gentleman is recognized. Thank you, Chairman Jordan, Ranking Member Nadler, and members of the committee. My name is Connor Ogrijak, and it is an honor to bring my experiences before you today. Although I had hoped... Speaking up against genocide become anti-Semitism. How is that the same fucking Meeting will be in order. 4,000 children and students are dead. What is your right to speech if all of us are not free? What does it mean if they can die so you can... Again. Although I had hoped that my arrival to Here's higher... the hearing for Palestinian students. Free Gaza! Free Palestine! Free Gaza! Free Palestine! Palestinian liberation is not anti-Semitism! Palestinian liberation is not anti-Semitism! Palestinian liberation is not anti-Semitism! Palestinians deserve the right to not be genocided! Free Gaza! Free Gaza! Free Gaza! Mr. Ogrijak, we'll keep trying. Thank you, Chairman Jordan, Ranking Member Nadler, and members of the committee. Palestinians deserve to speak on the genocide of their families. All right, sit down. Palestinian students deserve to speak on the genocide of their families. Stop silencing Palestinian students. Stop silencing Palestinian students. Stop silencing Palestinian students. They're speaking on the genocide of their families. Stop silencing Palestinian students. Gentleman is recognized. It is an honor to bring my experiences... Palestinian students should not be censored. You want to talk about putting money where your mouth is? There are 10,000, over
My name is Connor. Inni biraa ammoo torbee darbe keessa jechuudha taateewwan gugurdoo torbee darbe keessa jechuudha. Inni tokko garee Huusii jedhamu jechuudha yookaan magaalaa Yamanii keessatti magaalaa sanaa warra harkaa qabu jechuudha. Gizee amma kana aangoo jamaa Ansaaruu Laafiin jedhudha. Santu hojii ajaa'iba dalage. Innis doonii gudditti magaalaa Turkii irraa baatee gara magaalaa biyya Hindii deemaa jirtu jechuudha. Biyya Turkii irraa baatee gara biyya Hindii deemaa jirtu. Karaa irratti eeggatanii qabanii jiranii harka keessatti galfatanii jiran jechuudha jamaan kun. Akkuma beekamu Yamaniin as durallee dhaajataa turte waa hedduu jette yaani yoo isin Israa'eliin lola amma Islaama irratti hin jirtu kana dhaabuu baattee nullee tarkaanfii kennu yookaan gahee kenna akka bahannu jettee waa hedduu dubbatte. San keessaa tokko akkuma isin iyyuu beeksisaa turtetti masaa'ila garaagaraa Israa'eliidhaan darbachuu illee beeksisaa turte. Amma immoo gara biraatiin keellaa mandabii jechuudha. Mandab jechuudhaan beekamu afaan Arabaatiin jechuudha. Mandab jedhaniini isa kana irratti namni aangoo qaba akkuma beekamu bakkiteen kun keellaan kun bishaan bahar jechuudha. Bahara Hindii irraa dhufe akkasuma baharaatiin karaa Awurooppaa ol dabru kana keessatti guyyatti mallaqni yookaan qabeenyi guddaan karaa kanaan ol bahee Awurooppaatti ol dabra jedhan akkasuma olirraa dhufe illee gadi dabra jedhan. Garuu ammoo bakka kana qabuu dandeettii jedhan Yamaniin akkuma beekamu aangoo isii harka jira wanta ta'eef filatti ikkasiitii achiini. Isii fi Jabuutii jidduu oomaan jiran jechuudha. Daangaa sana irratti abbaa feete guuruu dandeetti, abbaa feete dhiisuu dandeetti. Torbee dabre keessatti doonii Israa'elii osoo taa'amma harkaa qabdu tana fuudhin dura biraa akka dhooyitellee dubbatte. Saniin booda Israa'eloonni shakkanii jechuudha. Yamanoonni kun qaayidaan isaanii namaan galu jedhanii alaabaa doonii isaanii irratti akka waliin fuune tooftaa akkasii malatanii alaabaa biraa fa'aa irratti godhanii akkasii deemaa turan. Garuu icciitiidhaan jechuudha. Dooniin to'een akka taate jala deemtee jarrileen qorattee yeroo dheeraa booda doonii Turkiirraa kaatee garaagaraa fe'attee jechuudha. Meeshaa gurguddaa garaagaraa qabattee isii gara Hindii imalaa jirtu. Achitti eeganii harkatti galfatanii jiranii kunillee baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha nama Islaamaatiif. Garuu kanarratti ammoo warroonni Israa'eloonni jechuudha baay'ee tokko gaddanii yaani wanni kun wanta nama bilisa ta'e addunyaarra jiru hundayyuu dallansiisuu danda'u jedha. Mangistiin Israa'el jechuudha waan akkana kana fa'aa dubbata bilisummaa osoo qabaatan yaani osoo bilisa ta'e ilma namaa daa'imman fixee dubartii fixee hojii akkas fonkataa ta'e hin dalagu jechuudha subhaanallahi. Kun hojii isaaniiti. Ammallee wanti namni kenna beekuu qabu Israa'eliyoonni jechuudha uummata gara jabeen uummata kanallee keessa bahuun yoo baay'ee tokko barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Hojii isaan dalagan keessaa tokko reeffa Islaamaa yoo ka fuudhan taate tokkoffaa reeffa isaan fuudhanii waa lamatti fayyadamu jechuudha. Tokko viidiyoodhaan waraabanii Falastiinoonni warri gareen Islaamaa nama keenya hagana nurraa fixanii kun jedhanii addunyatti fakkeessu takka. Lammaffaan ammoo reeffa sanii gogaa reeffa sanii fuudhanii baankii gogaa akka jedhamu jira waan taateef achi keessa galfatanii itti fayyadamuudha. Yaani nama isaaniitti yaalachuudha. Cicciranii jechuudha reeffa Islaamaa kana godhuudha. Wanni isaan keessaa icciitiin tokko kabahaa jiru jechuudha ammallee tokko isa kana. Hojii gara jabeenya akkuma beekamu isaan itti fufaa jiran jechuudha. Aadaa isaaniitii uummata yaani nama moo nama miti jechuun isaanii baay'ee tokko si ajaa'ibsiisa. Waan si ajaa'ibsiisu wayita bakkitee lolaa kana dhufan saree wahii jala deemu uummata waraana isaanii kana sareen deemmatanii yeroo baay'ee isii uummanni kun saree maal gootii jala kana jala deemtii jennee akkasii yaadaa turre. Garuu isaa waan godhantu jira. Namni tokko dirree lolaa kana keessatti yoo kadhawamu taate warra mujaahidaa irraa fakkeenyaaf dhawamee yookaan ammoo achitti kaduu taate yookaan ammoo du'ee du'uu baatee walumaa galatti yoo kadhawamee garee mujaahidaatiif namicha kana fuudhuu yoo kamijjaa'uu baatu taate harka irratti aangoo argatanii yookaan irra kamijjeeffatan taate battalumatti saree sanitti gadhiisanii sareen sun namicha san dhuftee jennaan nyaachuu bichaadha jechuudha. Osoo yaani jiraa ta'ee yookaan du'aa ta'ee namichaan sun itti gadhiisanii sareen sun akka nyaattu isa taasisanii jechuudha. Kun waan baay'ee tokko gadi fageenyaan mata jabeennaa fi gara jabeen uummata kanaa nama ibsu keessaa isa tokko kunillee walhaasil hagar antanatti yoo isiitiif iyyuu Israa'eliin waraana Gazaa kana wayitatti seentee yeroo muraasatti bulii torban takkatti keessaa baati jettee yaadde hagar antanatti wanni isiin faayidaan isiin fidde akka jirtu jechuudha. Yoo gara lachiyyuu qabeenya illee dhabuu fi diigamiinsa gargaraa ruuhii namaa qisaasa godhuu taate malee wanni irra gahamee takka illee hin jirtu hagammatti. Alhamdulillah garuu warri mujaahidaa lolli kun akka tasaa nutti dheerachuu danda'a jedhanii siinqii barbaachisullee lafa jalatti qopheessatanii hagamma itti fufaa jiranii bakkuma jirtanitti rabbi uummata sanaa gargaaru masjidul aqsaa harka isaanitti rabbi haa deebisu.
warra islaamaa ka bakka hunda bira dhaabachuu dagatee yookaan ammoo waan kun waan salphaa isatti fakkaatee akka rabbii isaan dammaysu du'aa gochuu hin dagatin asiin jedha zaalimatti rabbi haa deebisu egaa haganarra zararee himuudhaaf bakkiteen inni wanni irra chaanaalii nurra taasawaa jiru yuutuubiidha osoo karaa telegiraamiitiin taatee bal'inaan zararee waa hedduu mistira hedduu gadi qabnee haasawuu dandeenya waan taateef chaanaalii nu gura في أمان الله channel كان موقع إني نوهم دبير أقول سبسكرايب لايك شير قولوا إن دقتنا إذن جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.